Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Amantoonni guutummaa addunyaa irra jirtan qulqulloonni akkam jirtu? Ani tajaajilaa abdiidha. Waldaa JCPT sagalee Waaqayyoo walitti fufiinsaan humna dhiiga Yesuus Kiristoos jedhu irratti walii wajjiniin barachaa turre. Kanarraa barumsa jabaa akka argachaa jirtan yaadota isin nu dhiyeessaa jirtaniin karaa sooshaal miidiyaa karaa yuutuubii keenyaatiin baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Dhugaa dubbachuuf humni dhiiga Yesuus Kiristoos barachuudha olidha. Sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu sana gararraadha. Jireenya namaa keessatti hafuuraan gaafa hiikamu humni Yesuus Kiristoos jireenya namaatii wajjin keessumaa jireenya warra amantoota kakwaaraa keessaa kan adda godhuuni humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos jireenya keenyaaf wantoota baay'ee wantoota hedduudha ilaalaa turreera walii wajjiniini. Namoota nu hordofaa turtaniif haaraa ta'ee yaadu keessumaa humni dhiiga Yesuus Kiristoos furee keenyadha macaafi. Furmaatadha. Fureedha jechuun waan gurguramee ture tokko waan tootaalii harka namaa keessaa yookaan waa'ee keessaa ba'ee ture tokko gatii kaffalamee oolfatamu jechuudha. Dhiigi Yesuus Kiristoos du'arraa nu fureera. Badiisa bara baraarraa nu fureera. Qaanii bara baraarraa nu fureera. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos waan baay'ee nu godheera. Furee keenyadha gaafa jennu bilisummaa keenyadha. Walabummaa keenyadha. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos. Kana duwwaa miti humni dhiiga Yesuus Kiristoos qajeelummaa keenyadha inni barachaa turreera. Qajeelummaan keenya hojii keenya miti. Qajeelummaan keenya wantoota nuyi yaannee fidannu miti. Qajeelummaan keenya barumsa keenya miti. Qajeelummaan keenya qabeenyaa keenya miti. Qajeelummaan keenya humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Kana sagalee Waaqayyoo akka jedhu dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin isaan qulleesse. Keessumaa ergaan Ibrootaa inni dhiiga re'ootaaf hoolotaatu hin ta'in dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin nu qulqulloota nu godheera. Qajeelota taane humni dhiiga Yesuus Kiristoos qajeelota nu godhe. Kana duwwaatu hin ta'in humni dhiiga Yesuus Kiristoos nagaa keenya inni illee barachaa ture. Nagaa keenya. Nagaan keenya nagaan amantoota nagaan qulqulloota birrii miti qabeenyaa miti. Nagaan keenya wantoota argamu kana miti warqeef meetii miti. Nagaan keenya waan argamee badu miti. Nagaan keenya humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Mana humni dhiiga Yesuus Kiristoos keessatti dhangala'ee nagaa qaba. Kakuu moofaa keessatti yaadattuu taatanii michichila balbala isaanii ala isaatiin dhiiga dibaniiti keessa nagaa ta'u. Alaan dibanii ergamaan hangafa rukutu bira darbaa. Amma galuu alaan dibanne miti keessa keenyatti dhangala'e humni dhiiga Yesuus Kiristoos. Humnuma dhiiga Yesuus Kiristoos jechuun immoo humna dhiiga Yesuus Kiristoos gaafa kaanu dhiigumarraa gaafa kaanu dhiigi addunyaa kanarraa koppii hin qabu. Dhiigi forjidii hin qabu. Dhiigi dhiigadha. Wantooti hedduun oomishamaniiru addunyaa kanarraa. Waan baay'een koppiidhaaf haa'ee koppii qaba. Dhiigi garuu koppii hin qabu. Jechuunis isinis kan beektan balaa wayii uumame namni akka carraatee yoo dhiigi isaa dhangala'e wanti ittiin oolchuu danda'an dhiiguma duwwaadhaan. Dhiigi tokkoof isa dhumaa orijinaaliidha. Hiikuma dhiigaarraa gaafa kaana. Dhiiga keessa immoo maal ture innee baranne Leewwota boqonnaa 17 lubbuutu jira innee baranne. Dhiiga kamiin keessa lubbuutu jira. Kanaaf Waaqayyoo dhiiga hin nyaatinaa dhiigi haa awwaalamullee jedhee jennee barachaa turre. Erga dhiigi amma kana paaworii qabaate immoo dhiigi Yesuus Kiristoos immoo caalaa humna akka qabu isinii ibsuun isinitti dubbachuun badaa namatti hin ulfaatu. Dhiigi Yesuus Kiristoos dhangala'e jechuun jireenya dhangala'e jechuudha jedheen walii wajjin ilaalaa turre. Keessumaa dhiigi Yesuus Kiristoos jireenya akka bakka bu'u. Dhiigi kan Kiristoos Yesuus akka dhiiga reewwotaaf hoolotaa miti gaafeen kalarii isaa jechuu barbaade miti. Bifa isaa miti. Dhiigi Yesuus jireenya waan ta'eef. Dhiigi Yesuus Kiristoos dhiigota kan biraarraa kan adda baasu lubbuu qabaachuu isaa qofatu hin ta'in dhiiga isaa tokkittiidhaan jedha macaafi. Deddeebii aarsaa yeroo hundumaa dhiyaaturra tokkittiidhaan yeroo hundumaaf akka ta'utti Waaqayyo isa dhiyeesse. Argitaniittu tokkitti dhiyaatee bara hundumaa kan nama qulqulleessu tokkitti dhiiga Yesuus Kiristoos duwwaadha. Dur aarsaa dhiyeessuudhaaf wagga waggaatti namni yakka isaa deddeebi'ee dhiyeeffachaa ture. Wagga waggaatti deddeebi'ee namni yakka isaatiif fuula Waaqaa duratti himachaa ture. Garuu amma tokkitti dhiyaatee
yeroo hundumaaf akka ta'utti jedha macaafni qulqulluun. Mee guyyaa dhumaatiif yookaan yeroo dhumaatiif waa'ee dhiiga Yesuus Kiristoos jecha tokkittii dubbachuun barbaada. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoobsa 9 irraa ka'e. Yaada isaa kan argachuu kan dandeessan keessumaa lakkoobsa 6 kaataniiti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoobsa 6 kaaniiti. Ani garuu lakkoobsa mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoobsa 9 ka'ee sadiiruu nan dubbisa ka'e. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatanidha. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Dubbii jabaan asirra jiru dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Ati horii Waaqayyooti jechuudha. Kutaa biraa irratti macaafni qulqulluun keenya isin horii callaa Waaqayyooti jedha. Jechuunis asirraa ka'e Yesuus Kiristoos saba hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, qoma hundumaa keessaa, saba addunyaarra jiran kana hundumaa keessaa warra kan keetii kana Waaqayyoof horiidhaan bitteedha. Dhiiga kee dhangalaasuudhaan, dhiiga ofii keetii dhangalaasuudhaan Waaqayyoof bittee jedha. Ani Waaqayyoof bitameera. Akka jechuun gatiin kaffalameera. Gatiin yakka koo kaffalameera. Gatiin cubbuu koo kaffalameera. Gatiin abaarsa koo kaffalameera. Gatiin dheekkamsa narra ture kaffalameera. Macaafni qulqulluun isin jedha hamaa yaaduu keessaniin gochuu keessaniinis diina orma Waaqayyoo turtan. Waaqayyo garuu du'a namummaa ilma isaatiitiin ofitti isin araarseera. Du'a namummaa ilma isaatiitiin ofitti isin araarseera jedhee namni diina Waaqayyoo ture kun, namni orma Waaqayyoo ture kun, namni yaadaan gochaadhaan Waaqayyo irraa fagaate kun dhiigi Yesuus Kiristoos gaafa dhangala'u Waaqayyoof horii taanee dhiyaanne. Akka jechuun Waaqayyoof nu bite dhiigisa. Bitameeraa namoonni tokko tokko kutaa kana gaafa hiikan Yesuus Kiristoos dhiiga isaa seexanaaf gatii kaffalamu kaffaleedha. Akkas jechuu miti. Gatii koo kaffale gaafan jedhu, gatii keenya kaffale gaafan isiniin jedhu, gatii keenya Yesuus Kiristoos gatii Roomee boqonnaa 3 irraa karaa nama tokko du'i akkuma nutti gale, karaa nama tokko abaarsa akkuma nutti gale, abaarsa nutti gale, du'a nutti dhufe sana gatii isaa kaffalamee Waaqayyo nama qajeelaa gochuun fedha isaa waan isatti ta'eef gatii kaffalamu kaffaluudhaan dhiiga ilma isaa dhangalaasuuf Waaqayyoof nu dhiyeesse. Kanaaf isin nama mana dhaggeeffachaa jiru kun ati gatiidhaan bitamte. Dhiigi Yesuus Kiristoos tola dhangala'e miti. Siin mucaa Waaqayyoo gochuudhaaf dhangala'e. Kanaafidha Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1 lakkoobsa 12 irraa warra simatanii fudhataniif aboo ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamu isaanii kenname. Isaan fedha dhiiraarraa yookaan fedha namummaarraa dhalatan utuu hin ta'in jedha achirraa. Isaan Waaqayyo irraa dhalataniidha. Akka jechuun Yesuus Kiristoos dhiiga ofii dhangalaasuudhaan mucaa Waaqayyoo nu taasise. Ijoollee Waaqayyoo taate ati. Mucaa Waaqayyoo taane. Maal ta'uudhaan? Dhiiga ofiisaa dhangalaasuudhaan. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiigi Yesuus Kiristoos nuyi mucaa Waaqayyoo nu godheera. Ija jabinattiin abbaa innee waammannu kan arganne sababii dhiiga Yesuus Kiristoos. Kana duratti kaaseera barumsa keenya keessatti namoonni ani mucaa miti, ani abaaramaadha, anarra dheekkamsa jira, ani badiisan baadhaadhaa jiran baay'eetu jiru. Sagalee Waaqayyoo garuu akkeedha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3 irraa Waaqayyo jaalala guddaa attamii akka nu jaallate mee ilaalaa jedha. Kanaanis ijoollee Waaqayyo jedhamnee waamamuudha jedha. Jaalalli Waaqayyo guddaansaa mana sii kennuu, makiinaa sii kennuu miti. Wanta ati barbaadde sii kennuu miti. Jaalalli Waaqayyo inni guddaan mucaasaa jedhamnee waamamuu isaati. Maaliif jennaan yeroo dheeraadhaaf nu mucaa Waaqayyoon turre waan ta'eef. Orma diina Waaqayyoo turre.
Keessumaa jiyoogiraafiidhumaan gaafa laallu Kuushiif Saabaan jedhama macaafni qulqulluun. Keessumaa nuun warra Waaqayyoo irraa fagaate ture nuun. Qomoodhaan Ayuudaawii miti. Sabaan Israa'eliin miti. Garuu Israa'eloota Ayuudota caalaa dhiigi Yesuus Kiristoos saba hundumaa keessaa, qomoo hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5. Gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas. Tarii namoonni tokko tokko Yesuus Kiristoos kan Israa'el qofadha kan jedhan jiru. Aadaa Yihuudootaati, aadaa Israa'elotaati kan jedhan baay'eedha. Aadaa kan cabse, aadaa gararraa kan nu jiraachise jechuun aadaa rakkina qaba jechuu barbaadee miti. Dhiigi Yesuus Kiristoos saba hundumaa keessaa, qomoo hundumaa keessaa nama dhangaleef Waaqayyoof nu biteeranni. Dhiigi Yesuus Kiristoos waan salphaa miti, waan laayyootti ilaalamu miti, waan akka salphaatti ilaallu miti. Fayyina foon keenyaaf, fayyina hafuura keenyaaf, fayyina lubbuu keenyaaf sababii guddaan nu amanannu dhiiga isaati. Dhiigi Yesuus Kiristoos abbaatti nu araarse nuun. Abbaadhaa wajjin tokko nu taasise. Namni Waaqayyoof bitame, namni Waaqayyoof horii kaffalamee, wanti kaffalamuu qabu kaffalamee bitame tokko jechuunis meeshaa gatiitti baaftanii bitattanii mana keessan keessaa qabdan tokko meeshichi mirga mataasaa, fedha mataasaa hin qabu. Meeshichi hamma horii sanaa ga'a jechaan wanti isin bitattan sun birriin kaffalameef meeshaan sun wal qixxeedha jechuudha. Wal madaala jechuudha. Hamma walii ga'a jechuudha. Waan birrii 20,000 gaafa bittan 20,000 fi qodaan sun tokkodha jechuudha. Sanaaf birrii callaatti laattanii qodaa sana fudhattu. Dhiigi Yesuus Kiristoos anaaf gaafa dhangala'u an Waaqayyoof gaafan bitamu. Waaqayyo gaafa na ilaalu dhiiga isaa sana, dhiiga ilma isaa sana keessaan na ilaala. An amma dhiiga isaati sanaanin baalaansii ta'a fuula Waaqoo duratti. Gado buusuun ammaa gadi hin barbaachisu. Humna ol of qabuunis hin barbaachisu. Garuu an amma Waaqayyoof bitameera gaafan isiniin jedhu, ati Waaqayyoof bitamtetta gaafan isin jedhu, hamma dhiiga Yesuus Kiristoos sii kaffalame sanaa geessaati. Dhiigichin dubbata waan ta'eef. Kanaafidha barreessaan Ibrootaa dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu waan dubbatu jedha. Dhiiga Abeel kanaan dura dubbanneerra. Naa faradii dubbata dhiigi Abeel. Naa dubbadhu dubbata. Firdii barbaacha dubbata. Dhugaa addabee dubbata. Sababiin isaa dhiiga nama qajeelaa dhangala'e waan ta'eef. Dhiigi Yesuus Kiristoos irraa maal dubbata? Jireenya bara baraa dubbata. Maaraa baayaa diyaatiyaa. Ifa bara baraa dubbata. Nagaa bara baraa dubbata. Yeroo xinnoodhaaf illee dhiigi Yesuus Kiristoos irraa adda ba'uu hin danda'u. Yeroo xinnoodhaaf illee nagaan kee kana booddee guutuu ta'a. Boqonnaan kee kana booddee guutuu ta'a. Ati amma dhiigicha sii dhangala'e sanaa geessa. Dhiigichaan bitamte taanaan, dhiigichaan qulloofte taanaan, dhiigichaan birmaduu baate taanaan amma dhiiga sanaatiiti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin xiqqeessuu hin dandeenyu. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin gadi qabuu hin dandeenyu. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin tarii fayyina foonii duwwaa goonee ilaaluu hin dandeenyu. Dhiigi Yesuus Kiristoos foonittis, hafuurattis, lubbuuttis inni dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin jedhamee caafameera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Dhiigi Yesuus Kiristoos nuif siif maal keeti seedhu irrattitidha kan yeroo dheeraaf ilaalaa turre. Dhiigi Yesuus Kiristoos viizaa nu ittiin abbaadhaa wajjin wal arginedha. Mallattoo eenyummaa keenya isa dhumaati. Kanaaf qoba hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa, biyya hundumaa keessaa, namoota hundumaa keessaa Yesuus Kiristoos dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin Waaqayyoof nu biteedha. Dhiigi Yesuus Kiristoos gatiin irra jiru kaffaleera gaafa jennee dubbanna. Gatii keessii kaffaleera gaafa jennu. Gatiin kun isati kaffaluu dandeessu miti. Isati baasuu dandeessu miti.
waan ati dandeessummaa taanaan namoonni baay'een isaanii iyyuu fayyuu danda'u turan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waan nu dandeenyu nurraa kaffale miti dhiigichi. Waan nu hin dandeenye. Siruma kan yaaduu hin dandeenye. Namni qajeelaa jedhamee waamamuuf taasumaa hin danda'u. Keessumaa Roomee boqonnaa 3:10 kaasee ergaa jiru nan dubbisa akkeedha. Caaffanni qulqullaan jedha. Namni qajeelaan hin jiru jedha. Lakkii tokkollee hin jiru. Namni tokko iyyuu hin hubatu. Namni tokkollees Waaqayyoon hin barbaadu. Maal attamitti akkas jedha macaafni qulqulluun? Namni tokkollees hin jiru. Namni tokkos Waaqayyoon hin barbaadu. Erga Addaamii wajjin guutummaan amma dhalooti jiran addunyaarra kanarra warri darbanis warri sichi dhufanis al tokko Addaamii wajjin jannata keessaa baane deebi'etti deebi'uudhaaf jireenyatti deebi'uudhaaf namni hundumtu Waaqayyoon kan barbaadatu hin turre. Argitanitti yoo ta'e ijoolleen Addaamillee Waaqayyoo irratti dubbii komii dhiyeeffachuudhaaf Roomaa boqonnaa 11 irratti Waaqayyoon argina jechuudhaan gimbii walirra tuulanii Waaqayyoon bira geenya jechuuf yeroo isaan yaalan argina. Waaqayyo garuu afaan isaanii garagara yeroo inni taasise. Namni Waaqayyoon barbaadatu hin turre. Namni qajeelummaa barbaadatu hin turre. Namni gara Waaqayyootti deebi'uu barbaadus hin turre. Garuu Waaqayyo karaa ilma isaatii keessumaa lakkoofsa 24 akkeedha. 23 irraa hundumtinuus yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoo isaanitti irratti erga booddee. Isaanumti immoo warri itti irrate kun. Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos isa tola isaaniif kennameen qajeelotan ta'uudha. Lakkoofsa 25 irraa inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaanidha. Haleluuyaa. Warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Inni dhiiga isaadha. Ishi kana caalaa dhiigi Yesuus Kiristoos maal nuuf haa godhu? Lakkoofsa 25 irraa inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uusaan warra isatti amananiif maaraa baasheelaa baadiyyaatiyaa mi'a araaraa godhee Waaqayyo isa dhaabeera. Akka jechuun namni gara mi'a araaraa kana laalee hin fayyaa jechuudha. Namni gara mi'a araaraa kana laalee jireenya bara baraa qaba jechuudha. Namni gara mi'a araaraa kana laalee nagaa qaba jechuudha. Waaqayyo nama gara ofiisaatti deebisuu gaafa yaalu gaafa barbaadu dandeettii namaa beekumsa namaa qajeelummaa namaa qulqullummaa namaatti nu laate miti. Mi'a araaraa tokko dhaabe. Mi'a araaraa kanaanis Waaqayyo akka namni gara isaatti deebi'uuf akka namni gara isaatti deebi'ee jiraatuuf bara baraaf dhiiga ofiisaatii dhiiga ilma isaatii kana kaa'e. Dhiigi Yesuus Kiristoos mi'a araaraa isa bara baraati. Mi'a araaraa kan bara bara akka jechuun har'a sin hojjeta, kaleessa sin hojjeta, bara baraan sin hojjeta. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos. Kaleessan hojjeta seedhuu fi sabni Israa'el yeroo biyya Gibxii ba'an karaarra gaafa deemaa turan akkasittiin jedhe Waaqayyo karaa Musee bofi hiddee isaan ajjeesuuf gaafa ka'u akkasittiin jedhe bofarraa sibiila fannoo fakkaatu hojjedhu namni gara sana laalu hin fayyaa ittiin jedhe. Yeroos sibiila bifa bofaa fakkaatu kan isaan hiddu kan fakkaatu irraa fannoon hojjetame. Namni gara sana laale hundeen iyyuu hin fayya ture. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Har'a garuu sibiila fakkeenya qabutu hojjetame miti. Kiristoos turiilii dhufee fannifame. Ofii isaa dhufee dhiiga isaa dhangalaasuudhaan du'uu isaatiin jedha macaafe. Inni sun gaaddidduu ture, gaaddidduudhaan namoota baay'ee fayyaa ture. Har'a moriilii Yesuus Kiristoos dhufee dhiiga ofii isaa dhangalaase. Dhiigi Yesuus Kiristoos irra dhangalaase bara baraafi. Dhaloota amma jiraniifis, dhaloota dhufaa jiraniifis. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf dhiigi Yesuus Kiristoos Waaqayyoof nu bite. Waaqayyoof bitamtee taate.
Waaqayyo waaqarraa gaafa laalu gatiittiin Kiristoos biteen ilaala malee hamma keetiin si ilaala miti. Hamma dhiigichaatiin si ilaala. Dhiigichaan wal bukkee qabee ilaala Waaqayyo. Jireenya kee gaafa laalu. Maqaan Waaqayyoo waaqarratti lafarratti eebbifamu. Kanaaf ati tarii barumsoonni baay'een ilaalchonni baay'een isaanii waan ati jettu yookaan waan ati ilaaltuun waan sirratti dubbatameen jireenya kee ilaaluu dandeessa ta'a. Waaqayyo garuu dhiiga ilma isaa keessaan maraalaa baraa boodii vaaliyaa tiraashee beedee keetee jeenii handaa dhiiga ilma isaa keessaan si ilaala. Dhiigi ilma isaa siif Waaqayyoon walitti araarseera. Siif Waaqayyoon tokko godheera. Siif Waaqayyoof gidduutti nagaa buuseera. Tarii namoonni nagaa amma dubbachaa jiru wantoota nama haasaaru kun isinirraa fagaate karaan isaa baay'ee dhiyoodha. Dhiiga Kiristoos Yesuusitti amanuu duwwaadha. Irra deebiin boqonnaa 3:25 dubbisa Roome. Inni dhiiga isaa dhangalaasee duudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyoo isa dhaabe. Waaqayyoo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan irraa darbeeraaf jedha. Ameen. Obsa isaatiin araara isaatiin jecha jedhu tajjii keessa jira. Cubbuu namoonni hojjetan hundumaa irra darbeeraaf jedha. Ameen, ameen, ameen. Dhiigi Yesuus Kiristoos Waaqayyoof gaafa mucaa godhee nu dhiyeessu. Keessumaa barreessaan Ibrootaa immoo inni nuu du'e sun akkuma isaanii fooniif dhiiga ture dheeti. Inni obboloota koo jedhee isaan waamutti hin qaanawweedha. Ameen. Akka jechuun ilma tokkicha gara biyya lafaa dhufe ilmaan baay'ee fuudhee gara abbaa dhaqe garuu. Sagalee Waaqayyoo akka jedhu isumaa wajjin duutanii isumaa wajjinis du'aa kaatanii Efesiyoon 2:7-8 isumaa wajjin iddoo nuu kennee bantii Waaqaa keessa nu teessiseedha. Ralaadhaa boorraa baashii baabaa didigii dilii bidii veenii amaandaa. Dhiigi Yesuus Kiristoos inni fannoo irratti dhangala'e sun inni mi'a araaraa godhee Waaqayyo isa dhaabe sun Waaqayyo obsa isaa aarii isaa hundumaa kan achitti fite cubbuu namoota baay'ee kan inni achitti irratti bira darbe fannoo irratti inni obboloota koo jedheen waamutti illee hin qaana'uudha. Akka jechuun dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin mucoolii ijoollee Waaqayyoo taanee waamamneerra waan ta'eef. Inni obboleessa keenya jedheen waamutti hin qaanofne. Isatu gatii baasee mucaa Waaqayyoo nu godhe waan ta'eef. Nuyi garuu obboleessa keenya jennee waamutti hin qaanofne. Kunis sababni isaa gatii dhiigaa wallaaluu irraa waan dhufedha. Hamma dhiiga Yesuus Kiristoos ga'u wallaaluu irraa waan dhufedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yeroo waaqarraa dhufe Waaqayyo ilma tokkitti qaba ture. Wangeelii Yohaannis 3:16. Tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallateedha. Tokkicha ilma isaa Waaqayyo garuu amma tokkicha ilma hin qabu. Ilmaan baay'ee qaba. Ibroota 2:2 ilmaan baay'ee gara jireenyaatti geessuudhaaf jedha. Lakkoofsa 11 kaatanii gaafa dubbifattan. Ameen. Dhiigi Yesuus Kiristoos ilmaan baay'ee horuu dhufe. Ilmaan baay'ee oomishuu dhufe. Ilmaan baay'ee Waaqayyoof dhiyeessuu dhufe. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiigi Yesuus Kiristoos kan hojjete waan salphaa miti. Waan xinneessinee ilaallu miti. Waan gatii isaa gadi qabnee ilaallu miti. Sinii kaaseera jalqaba irratti. Moobaayilii isin bitattanii qabattan namni hundumtuu
hamma gatii isaa sanaa waan ta'eef keerii godha yookaan eeggata. Miisi mana keessaa bitattan sun birri isin itti kaffaltaniif miisuun wal qixxee waan ta'eef. Dhiigi Yesuus Kiristoos dhangala'uu isaatiin Waaqayyoof nu biteera nuyi. Namoonni baay'een barumsa amalaa yookaan barumsoota amala sirreeffannaa yookaan amala kee sirreeffadhuu irratti of bituu irratti kennanii yookaan akka namni foon isaanii to'atuuf jireenya isaa akka to'atuuf barumsoonni barsiisan baay'een barataman baay'een kan kennaman baay'een isaa jechuu kooti. Barumsoonni kennaman hedduun isaanii gaafa laallu namarraati. Ati akkas godhi ati akkas godhiidha. Kanan dubbadhuuf garuu namni dhiiga Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoof bitamuu yoo dadhabe maaliin hin bitamu? Kan dhiigi Yesuus Kiristoos sirreessuu dadhabe kamuu sirreessuu hin danda'u. Kanaafudhaan macaafni qulqulluun keenya mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 boqonnaa 9 gaafa dubbifattan isaa warra dhiiga walichaan dhiqatanii miiccataniidha. Dhiigichi miiccee nu qulleesseera. Dhiigichi miiccee fuula abbaa si dhaabeera. Dhiigichaan miiccanne nuyi. Maaraadiyaa daagorraa baashee beedelee veeniyaatiyaa. Kan nu ittiin dhiqannee miiccamne dhiiga keenyaan miti, dhiiga hoolotaan miti, dhiiga Kiristoosiin dhiqannee miiccanne. Xurii yakka keenyaa kanaa kan nurraa ba'u hin turre. Xurii yakka keenya kanaa kan nu dhiisu hin turre. Kanaaf dhiiga hoolichaan dhiqannee miiccanne. Yaa Waaqayyo abbaa sin kadhadha. Dhiiga ilma kee isa qaraanoo gubbaarratti dhangaleen namoota baay'ee gara jireenyaatti fiddeetta. Ilmaan baay'ee horatteetta. Har'a immoo dhiigi Yesuus Kiristoos dhangala'uu isaatiin Waaqayyoof isin biteera dhamee caafameera. Isa kana dhageenye maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni dhiiga kanaan bitaman jireenya dhiigichi barbaadu akka jiraataniif jireenya dhiigichi sanarraa hawwu akka jiraataniif maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiigichi sanarratti hojjechuu jalqabu. Dhukkuba hamaa, rakkina hamaa, yaaddoo hamaa, abaarsa hamaa keessa kan jiran humna dhiigichaatiin bilisaa ba'an. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin isaan miicceeraan. Dhiigichi birmadummaadha. Dhiigichi nagaadha. Dhiigichi ulfina isaaniiti. Dhiigichi eebba isaaniiti. Dhiigichi nagaa isaaniiti. Har'a immoo dhiigichi horiinuu ittiin abbaadhaaf bitamne ta'eera. Kana waan gooteef si haa galatu. Mana dhiigi kun keessa jiru, nama dhiigi kun keessa jiru, fayyina, boqonnaa, gammachuu, haala garfii, yaa Waaqayyo karaa hundumaa waan laatteef si haa galatu. Maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen.